osoo filaa sitti kennee deemiti namchi malaaxaa sana agartaa filaa kana itti gurgurisiin jedhe akkana nalaalte maal goota fayyamaa yoo qabdaate fayyam tiktookii irra ollaan bakka maal ufsee kun jazmaan jechuun kennu almuhim kaampaanii wayitu jira chaayinaa keessatti hojjettoota kaampaanii san keessatti hojjetan hojjettoota sadi filatanii filaa itti kennanii isin sadanuu deemtanii filaa kana baay'inaan gurgurtanii deebi'uu qabdan dhuma guyyaatti jedhaniin hojjettoonni fudhatanii yeroo deemuudhaaf ta'an qoya iddoon isin itti gurgurtan maabada buuzaa jedhama beeta kiristaana warra amantii buuzaa achitti gurgurtanii jedhaniin beeta kiristaana buuzaa san keessatti namni jiraatu hundinuu nama malaaxaadha yaani namni rifeensa qabu tokkichi hin jiru hundinuu haadatee achi keessa jiraata haga achi keessa jiru malaaxaa ta'uu qaba almuhim sadanuu filaa fudhatanii dhaqan inni jalqaba ol seenee filaan irraa bitadhaa jedhu ari'anii achii baasan sababni isaa hin barbaannu jedhanii inni lammaffaa ammoo balbala maabada kana irra dhaabatee laale nama maabada kana seenu yookaan mana beeta kiristaana amantaa buuzaa kana seenu hundaa dhaabatee laale san booda yaadni wahii dhufee fi ol seenee akkana jedhee hojjettoota achi keessa jiraniif namoonni maabada kana seenan yeroo baay'ee yeroo isaan argu rifeensi isaanii akkuma arge jira sababni isaa akkuma irribaa ka'aniin salaatuudhaaf jecha waan ay dhufaniif jecha rifeensi isaanii yaani irratti bamne kanaafuu filaa kana irraa bitadhaatii balbala irratti fannisaa akka seenu hundinuu yoo mana filachuu dagatee balbala irratti filatee seenaa jedhe sanbooda namtichi yaanni itti tolee yaada bareeda jedhee filaa 10 irraa bitate baay'ee gammade waan filaa 10 gurgure san qabatee gara kaampaaniitti deebi'e isa sadaffaa eegaa jiran inni sadaffaan ammoo dhaabatee yaanni ajaa'ibaa wahii dhufeef akkana jedhe itti gaafatamaa maabada buuzaa waannicha jechuun itti gaafatamaa waannicha bira deemee akkana jedhe ila jedheen ani kaampaanii filaa keessa dalaga jedheen namoonni ammoo beeta kiristaana kana addunyaa hundarraa dhufan kanaafuu jedheen maal si fakkaata namoonni ay dhufanii deeman osoo hadiyyaa wahii kennineef jedhe yaadannoo jedhu yaadannoo jennee rabbarreessine yoo kennineef maal si fakkaata jedheen maal kenninaaf jennaan filaadhaa jedhe maaliif filaadhaa jennaan namni kennaa filaa namni namaaf kenna jedhee hin yaadu kanaafuu yaadannoo sammuu keessaa namaa hin baane ta'a yeroo filaa san filatanillee bakka filaa kana irraa argatan waan yaadataniif dhufanii akka salaataniifillee isaan gargaara kanaafuu yaada bareedaa miti jedheen yaada ajaa'ibaati kanaafuu filaa 1,000 naaf kenni jedheen haala kanaan namtichi kun filaa 1,000 gurguruu danda'e gaafiin kiyya amma akkana jedha isiniif jechuudha gaafiin namtichi inni sadaffaan kun namoota kaawwan maaliin caale maal isaaniitiin isaan caalee filaa 1,000 gurguruu danda'e tole ati osoo filaa si kennan hin gurgurtamu akka jalqaban arrabsisan hin arrabsitan beeka